laalleerraa kurnan ol baasee amma immoo qubeelaa ol baasi. Argisiisi bitaa mirgatti argisiisi mul'ataami ililchaa fi ililchaa warri dubartootaa ililchaa hayyee mee xiqqaatuutti beektaa waawoo coomsaa urjii birruu to'annoo jala oolcheera to'annoo jala oolfateera urjii keetoof immoo ga'een keeti argisiisi hayyee maatiin laalaa jirtu hayyee urjii hayyee durbee urjii birruu ishiinis caamsaa 25 bara 2025 waa akka nagaa achuma irratti osoo jiranuu ittiiqaan urjiidhaan akkas jechaa ture wasaappiidhaan teekstiidhaan halkan waan ta'e jechaa ture isa jechaanii ba'eessan har'a maatii duratti jechaa naa jedhuun an danda'ee miti waaqaa gaditti qooda koos dandeesse ani obsee miti waaqaa gaditti qooda koos si tobsee gatii dhamaatii kee ollaaf fira fuulduratti har'a siin kaffalaa waan humni koo danda'u oodu jaalala. baay'ee gaariidha. Ammas immoo deebii durbee urjii isa teekstiidhaan jettuun san sagaleedhaan nu haa dhageessistu. Sin jaaladha. Egaa ifaan ifaatti bakka maatiin gara lachuu jirutti sin jaaladha jetteen irti hamilee nu kennaafi jireenya hayyee reedi sirna keekii muruutu adeemsifamaa jarri lamaan keekii muruu ni danda'u. صافي عيالك سليتنا بجسدات الجوع قلت نرتنا بجسدات الجوع قلت نرتنا عروستي جافي عروستي فارسنا تولت ولدتي